deemi harree takka harree balbala namaa dhaabbatsan fidaa jedheen ilmoo waliin. Yoo gartee irratti isin qaban goofticha Yesuusitti hajamaa hin deebitii harreen ture isiniif hin deebine harreen sana ilaarra hiriira boo qabanii barsan. Supermarket keessatti gadhiifte haa ustaaza hin qabanne gaafasan. Sanka abbichaaf hin deebisne kan. Abbichinis harreenis Yesuusin walumaanuu kutan biyya lafaa jirani. Harree jedhanis arrabsan, ahayyaa jedhanis arrabsan. Sanuu harree konkolaataa Yesuus turte. Guyyaa isaan wal ga'anii beektaa jecha hamaa tokko naan jedhanii akka carraa ta'e aanaa waliin falmu jiru namni maatii keessa yoo jiraate bar maatiin birumaa dubbata. Akkasiya. Akka ummaatii yaana cinaa dubbatee beektaa ummaatii yaana biraa dubbannaani jecha hamaa takka jedhan. Wallahi imimmaan dhabdhab godheetumaan maayikii qabadde as deebisee yaa rabbi sirratti hin dhiise jeetumaan rabbi irra dhiifadhee yaabotti as baase angaafasaniin marfee kiristaanaa akka jiru wali qabadde koodeksi saayinas hundarraa wali qabadheetiin baayibal waa hunda bakka inni jirurraa wali qabadde ha koomantaatoraa hunda wali qabadde gaafasan marfee yaaboo ittumaan as baase Phaawulos nama abal wajjin zinaa godhe marreen baaba marreen abal wajjin zinaa godhe ijoollee amata torbaa dhiira ta'a kunoo ijoollee dhiira gudeedde tana ittumaan as guure ilaallu hooggantoota isaanii Maartin Luuter ijoollee dhiiraa ta'a amata 8 ijoollee amata 7 ijoollee amata 9 ijoollee dhiiraa sanuu kan gudeede kan wajjin raf itti as guure boo akka jiranii keessaa liiftii qabatanii ba'an guyyaa Harreen namaa deebi'u qabdi. Harreen deebi'u qabdi. Agarree bara. Dhukkee irraa kaastanii bara. Wallahi hin salphise. Amma kun gurbaa kana ol baasa eenyu boonsaa kana boonsaan kun hedduu afaaniin daddaqaa as baafnaafi. Garuu yeroo hunda gaafii kennat ta'u haga ammaatti naa deebi'uu hin dandeenye. Tarii yoo afurri wayii isin ibse naa deebiftu isinis abbaa usaasan biinsi. Iyesuus Kiristoos harree lama yaabbatee ilmooleedhaa fi haadha ilmoolee sanatu dhufee taqammaxabbaachoo jedha afaan Amaariffaa irratti. Irra taa'ee jedha. Harree haadha irra taa'ee hin jedhu yookaan ilmoolee harree irra taa'ee hin jedhu. Lachuu irra taa'ee ilmooleedhaa fi haadha ilmoolee sanarra taa'ee jedha. Amma akkamitti taa'ee kan jedhu akkaataa isaatu naaf hin galle. Harree haadhoo sanarra ilmoolee kaa'ee ture yaabbate moo lachuu wal cinaa kaa'eetu lachuu isaa irra taa'e kun gaafii kiyya ka yeroo hundaati. Mee maal jettu waan kanarratti? Abummaa siif hin kanne dabarse. Harree akkatti yaabbate takkaan isin garsa jeeti jiran. Lukata kana kaan irra jedhe deemu. Akkasuma kun olaal. Astagfirullah wa ta'u. Nu godhe ana godhe isaantu godhe kunoo. Wallahi. Gol bira kaa'ee yaabbate moo awwazu billahi. Kunoo kaan ilaala sit. Maatiyos kunoo laal. Yeroo takka warra kaa'ee jiran. Haadhaaf ilmoo akkamitti luka fuudhaa turte yaadeen. Wallahi warakkanne. Wallahi dandeenye. Ammoo takka tajaajibaa takka inni tana laata tajaajibaa takka godhee qohime. Wallahi lazim. Aw ummata kana waan wangeelli Yesuus hin godhe moo. Meesa laatana kunoo. Walirra kaa'anii isa kanammoo awwazu billahi minash shaitaanir rajiim. Eenyu akkana godhu uummatuma. Faranjuma kaa maali cufa isaan Maatiyus wangeeluma kata nuyi googile wanu waa islaamaa dalagaa isaanii. Erga ustaz waan kana erga WhatsApp ustaz please. Siifin ergaa. Wallahi.
Baalagee tokko tokko taate. Taajaa'iba guutee jira bar. Eka maatii wangeela cinaa kan inni boqonnaa cinaa kakkeetti yaabbate huccuu inni yaabbateenis karaa gurra deemu akkan harreessan namticha fideefis. La ilaha illallah awwa nama tolti. Ahayyaa siin jaan duba dhufanii. Ajaa'iba qaban. Allah ilaalchi. Isin illee harreettis inni biyaan gaaffii kan gaafadhaan immoo amma yoo naa dhabe waa'ee maalii gaafadde dhabe beektanii ani immoo. Ani harree lamaan tana keetti yaabbatee na dhabe. Isin harreettis inni biyaan amma wanni na dhibaaro yeroo baay'ee gaafaddeera waan kana naan deebifne. Yesuus Kiristoos seera keessa deebii keessa kakumoo fa'aa keessatti namni abbaan beekamiiniif dhalate haga dhaloota kudhaniitti waldaa waaqayyootti dhiyaatinidha. Haga dhaloota kudhaniitti seera keessa deebii boqonnaa 23 irratti jechuudha. Haga dhaloota kudhaniitti waldaa waaqayyootti hin seeninii jedha. Yoo ammas hin dhattanii dhaloota Yesuus Kiristoosin lakkooftanii haga gubbaadhaa kaasee haga goda ga'utti warroota abbaan beekamin irraa dhalata. Jechuun diqaalaadha jechuudha. Kaan ilmoo isaarraa haadha manaa ilma isaarraa wajjin ciisee godhatee gubbaadha Maatiyoosi yoo dubbiftan Abrahaam irraa kaasee Yahudaa irraa kaasee warroonni kun akka gadi lakkooftanii dhuftanutti warra badii dalagaa ture yaani warra sagaaglummaa dalagaa ture. Iyyasuus Kiristoosiin akkamittiyyuu yaani hattaa ilma iyyuu ta'e ergame ilma jedhanii ilma Waaqayyoo iyyuu jedhan akkamitti waldaa Waaqayyootti dhiyaachuu danda'eera haga dhaloota kudhaniitti hin dhiyaatin jedha. Akkamittiyyuu jarri kuni gara waaqayyootti yookaan nama waamuu danda'ane waaqayyoon deebisee dubbisaa kana shaare moo akkami yaane waan kana dubbistanii rifattani moo Lakki kun nama rifachiisa dhugaa kiiloo tokkoon qannasee kiiloo tokkoon qannasiiste yaali. Mee ani kun anaafis wallahi dhuguman jedha gaafiidha. Jechuun namni tokko zariin isaa amma kudhanitti sagaagalummaadhaan yoo lakkaa'ame mootummaa yookaan muummee qulqullummaatti hin dhiyaatin jedha. Kiristoos zariin isaa immoo zarii diqaalummaati. Kun xiqqoo baay'ee nama rakkisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mee Ustaaz Amrii Abbaa Caalii Sayyaa yoo isinii galee ibsaame. Tajaajila qomoo qulqulluudhaan waa'ee waaqayyoo zarii waaqayyoo gaafataadha malee koo gaafataadha maal haasaadha waaqayyoo siif haadeessu. Kanaafuu akkamitti namni nama zarii sagaagalummaa keessaa dhalatee waaqessaa jiru jechuudha kan amma kiristaanonni. Kayif yomkin haadha. Akkamitti nama bar waaqayyoon sanyii diqaalaa keessaa dhalate jechuun humtinuu sheemno sheemiidha malee maal taate waaqayyoon fakkeenyaaf waaqa dachiif samii uume yoo sanyiin keessaa dhalate fakkeenyaaf amma inni qulqulluudha siin jedhani miti Yesuus Kiristoos cubbuun qabu nama qulqulluudha siin jedhani bar nama qulqulluudha siin jedhani fakkeenyaaf yoo ati amma dhattee fakkeenyaaf dubbifte Maatiyoosuma hidda dhaloota Yesuus Kiristoosin dubbifte Maatiyoosuma tokko irraa kaaftee toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam jedhee jammara. Daawitii yoo fudhatte amma fakkeenyaaf mootota boqonnaa tokko yoo dubbifte yeroo dulloomee jedhutti dubartii shamarratti xiqqoo kana barbaadamee fidaa ture akka itti haa'o'itu jedhamtee barbaadamtee fidamaafii turte akka inni qorreen itti yaani jechuun qonna jabaatu fakkaata biyya sanatti barbaadamtee fidamaafii turte. Yo winteraa turense. Daa'imman ijoolleen akkasiin isatti ho'ituu fi wayyaa dirribii buusanii daddabanii fidaafii turani. Akka jarri jedhanitti Abrahaamiin illee hin sagaagalee jedhanii dubbatan. Akka jarri dubbatanitti jechuudha. Gaafa aggaariin irratti iyyuu Saaraan ayyamtee jennaan ayyama waaqayyootiin alatti ayyama Saaraatiin iyyuu wajjin ciisee jedhan akka jarri jedhanitti jechuudha yoo fudhanne. Dhaqxanii yoo gadi siqattanii ta'e Yaaqoobiin Yahudaa dhalche. Yahudaan kun amma seera uumamaa boqonnaa 38 yoo dhattanii dubbiftanii Yahudaan kun haadha manaa ilma isaarraa ijoollee lama godhate. Yahudaan Tamaariin irraa Faarisiif Zaaraan dhalche. Seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 29 irraa kaaftanii yoo dubbiftanii Faarisii fi Zaaraan kun lakkuu dhalatanii. Ilmaan eenyurraa argate jennaan haadha manaa ilma isaarraa argate jara kana hassaba Taamaarillee sagaagaltuudha Faarisiif Zaaraan kun immoo diqaalaadha jarri kun warra
haadha manaa ilma isaarraa inni argateedha. Gurri kun amma dhaqan eenyu keessatti lakkaa'amanii jiran eenyu keessatti lakkaa'amanii jiran sanyii Yesuus Kiristoosiin keessatti lakkaa'amanii jiran jechuudha. Achumaa gadi dhuftanii yoo dubbiftanii Solomooniin immoo Raabaarraa Bo'aaziin dhalchee Bo'aaz immoo Ruuttiirraa Yoobeediin dhalchee. Ruuttiin kun egaasee macaafa Ruuttiin boqonnaa 3 yoo dubbiftanii isee dhiqadhuuti dibadhuu tolfadhuuti. Eega namichi nyaatee quufee dhaqiitti suuta jedhiitti wayyaarraa ol fuudhi walitti seeni inni waan ati gootu sitti himaadha sanarraa dhalche jechuudha. Eenyu irratti macaafa Ruuttiin boqonnaa 3 irra yoo dubbiftan lakkoofsa 2 irraa tokko siifite kun wali gammeen sin seenaniiru kunoo. Gammeedha. Nagaa dhabdee. Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa san nyaanne san dhugne san mugne siif haa ta'u. Ameen. Siifis haa ta'u. Jirtaat. Jira kunoo. Jajjabaat. Homaan jedhu ani iddoo kanatti wanti gaaffii ati gaafatte irratti yaada xiqqoo tokko na keessa jiru sitti moo? Yaada kee natti himi waan macaafarraa natti himi wala yaada kee maatti godhaan obboleessa kee. Teessuma yaaduma macaafarra jiru ta'ee. Kanuma macaafarra doonatti. No. Ayyee. Nabillaahi isaanii akka dhalatu ergamaa Jibriiltu dhaqee itti himamti. Nabillaahi isaa ani hin beeku. Nabillaahi isaa hin beeku. Yesuus akka dhalatu ergamaa Jibriilitti himne. Ergamaa Jibriiltitti himedhaa macaafne. Akka kan keessanitti quraanarraa akkas jedha. Macaafarraa gaafataa wali quraanarraa dubbatan jiru. Lakki ana gaafiin macaafuma iddoo goggortee quraana daarta. Tokkumadha iddoo kanatti kan keessanii kun garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu. Tokko jechuudha amma Yesuus Kiristoosiin akka inni Iisaa ta'e itti ni amanta jechuudha. Akka quraanarra jiruttis jechuun lamaanuu tokko naan jedhaarta yaani jechuun Iisaanii fi Yesuus Kiristoosiin tokkumaa jettee ni amanta. Tokkumadha. Galatoome kalase okay galatoome kanaaf ergamaa rabbii jettee ni amanta jechuudha gabaabumatti. Quraanarraa ergamaa rabbiitiin jedhu kwa. Quraanarraa ergamaa rabbiitiin jedhu. Yoosii fidee ergamaa rabbii jettee amantaa. Akka wangeelarraatti. Akka macaafarraattis akka quraanarraatti yoosii fidee akka wangeelaatti. Maal taartaati ati maal harkaamin miliqtaa dara. Quraanni ergamaan jedhu jettee amma gammee. Deebitee quraanaan si fidee jedha akka wangeelaa jettee ammaas. Lamaanirraa yoo ergamaa jedha macaafti ayyee dubbadhu shittuuf. Ni amantatu. Akkan wangeelarraa hubadhetti. Inni waaqadha malee. Waaqadha? Ati bakka inni nama jedhuun fudhattu ati? Kan inni akkamitti sinii galuu didabeeta iddoo kanatti? Sii galeeraa siif akka sii galee nuu galuu miti si'umaa galeeraa bakka nama jedhu ni fudhatta. Nama ta'uu isaanii fudhatta jechuudha. Qaamni isaa inni bodiin isaa namadha. Humni keessa jiru garuu humna waaqummaati. Ruuhii isa keessa jirutti iyyuu waaqaa? Eeyyee kanaaf iyyuu lubbuu isa keessa jirutti waaqa galatoome. Okay lubbuu isa keessa jirutti waaqa jette kana naa obsi. Lubbuun isa keessa jiru waaqaa foon isaa kanatu iyyuu nama akkas miti? Namarraa dhalate waan ta'eef gar-tokkoon nama gar-tokkoon humna waaqummaatu isa keessa jira. Galatoomi keessoo isaa akka jiru suni waaqa jechuudha ruuhiin isaa sun yookaan waaqa jechuudha foon isaa kun nama akkas hojii aangoodha. Akkas miti gamme? Akkas galatoomi Yohaannis boqonnaa 11 naaban. Tole. Naaban. Bante. Banattee? Lakkoofsa meeqarradha? Lakkoofsa 30 meeqanaadha beektaa?
lakkoofsa 33 irraa naa kaase. ጤና ይስጥልን። ከኤች ፕሮዳክሽን ነው። እኛ ጋር ከብር ስጥትን ኤል382 Gamme bakka biraatti anatu si baasaa dhiisi kalaas dhiisi. መቶ Gamme Oh, tole tole. si baasuun Eh, obse gaa si baasaa. Ni agartaa? eh, Ni agarta miti kunoo? eh. Ustaana guddisaa meeme. Aye. Isa. Kau si guddisa. Woi, jarang guddisa man. Spendi god. Okay. Argaa jirta laala amma bareechinaa dubbis. Yesuus maal jedhaa? Gamme Oh, dubbisime maal jedhe? Yesus boo'icha ishee fi boo'icha Yihuudootaa warra ishee wajjin dhufanii yommuu arge hafuuratti dhiphatee garaan isaa raafameedha. Galatoome. Maalitti dhiphate? Hafuuratti. Galatoome. Okay, hafuurri isaa waaqa moo waaqa miti? Hafuurri isaa waaqaadha. Galatoome. Waaqatu dhiphate? Gamme. Akkasitti gaaffii kana akkasittiin gaafachuu hin dandeessu akkam beektaa? Amma foon saatiyyuu nama malee keessoon isaa waaqaa naan jette. Ani immoo Yesuusi boo'icha ishee fi boo'icha Yahudaa warra isaa wajjin jiran yommuu arge hafuuratti dhiphatee jedha. Keessoo isaatti ni dhiphate akka malee jedha. Kanaafuu waaqatu dhiphate. Aliiko. Ayyee. Ati na amansiisuuf jetteetu wanta Lakkansi amansiisuuf miti macaafa malee maal taate? garuu dhugaa jiru tokko immoo kamitti hubatamaa guutuutti beekuu danda'uudhaan malee kutee fidee amma televizyiiniin tokko shiboo tokko yoo kutteen hojjeta. Lakkiin kutuutti qaxxallee dubbisnu. Jalqabarraa kaastee ergaan sun keessatti dubbatame maaliif dubbatame? Obsi ishii itti qaxxallee dubbisna. Naa obsi. Eenyutu jedhe jecha sana immoo kan jedhu irraa kaasnee beekuu danda'u qabna. Mata dureen isaa maal akka jedhu wajjin. Yesuustu jedhe. Mata dureen isaa maal jedhe? Mata dureen isaa ta'e? Qoy obsi gaa. Obsi. Kunoo isaa kaasee dubbata beektaa mata dureen isaa kunoo argaa artaa? Yesuusi Alaazaarii fi imimmaan dhangalaasuu isaa jedha. Hin deemin kaa? Eessa deemte? Maqaa isaatiin addeebi'e. Si baasaa jira maa deemtaat? Kunoo laalladhu. Yesuus dhaggeeffachaan jira. Alaazaarii fi imimmaan dhangalaasuu isaa jedha. Yesuusiin boo'uu isaa jechuudha. Gaafa Waaqayyoon boo'ee jechuudha. Waaqayyoon gaafa inni boo'u Alaazaariif dhiphatee gaafa inni boo'u jechuudha. Egaa bakka naqirraa kaasee si dubbisa. Maal jedhaa? Yesuus boo'icha isee fi boo'icha Yahudaa warra ishee wajjin dhufanii yommuu arge hafuuratti dhiphatee garaan isaa sirraafamedha. Eessatti awwaaltan jedhee gaafannaan asumattiyyuu Waaqayyoo dhagaa. Amma Waaqayyoo ofii isaatii ajjeesee ga'ee bakka namni itti awwaale wallaalee gaafataa jira jechuudha. Eessatti awwaaltanii jedhee gaafannaan kottuu ilaale gooftaa jedhanii deebisaniif. Yesuus imimmaan isaa dhangalaasee ilaal Waaqayyootu immoo baara bara ofii ajjeesee ka'ee ofuma isaatii deebi'ee boo'a. Addeemi dhagaartaa gammee? Eeyyeen. Ofuma isaatii ajjeesee ka'ee ofuma isaatii bu'a. Yesuus imimmaan isaa dhangalaase yommus warri Yahudotaa ilaa attam jaallataa jedhaniin attamiyyuu gurbaa kana jaallata jedhani. Isaan keessaa garri kaan garuu inni ija namaa jaamaa badee kan Alaazaariin akka hin duune gochuu hin dandeenye ture jedhaniin. Innoo jaamaa banaa ture du'aa kana kaasuu hin dandeenye jedhaniin jechuudha. Dhagaa jirtaa? Attaa keessa bahee bakka namni itti awwaale hin beeku Waaqatu bu'aa ture. Akkana jettee amantaa ka bu'aa ture Waaqayyoodha. Ilagaa silasitti meera qaama namummaatiin miira namummaatiin dhiphatee fi humna waaqummaatiin immoo hin fayyise. Eessa isaatu Waaqa? Keessi isaa
inni isa erges inni isa keessa buufatee jirus humna waaqummaadha. Okay, humna waaqayyo dhiphate keessatti dhiphate hafuuratti dhiphate jedhaadha. Yemmus Nama fayyiseera. maalitti dhiphate hafuuratti dhiphate dhaabar. Alaazaariin immoo namatu fayyiseere. Humna Waan namaatiin fayyuu waaqayyoon danda'a kadhatee ture. kaasee bar. Waaqayyoon kadhatee Lafa- kaasee bar. Si agarsiisu? Elaa Eh. kar tokko fudhannee kar tokko dhiisuu hin dandeenyu. Inni abshir. Isas immoo waaqayyoon kadhatee kaase jedha si agarsiisu moo isas? Humnuma isaa kayi jedhee iyyuu kaasee iddootti kaasee qaba. Yoo Kayi kana jedheen keessatti kaafne maal taate yaabbaa si jedhee agarsiisa darbee. isas waaqayyoon kadhatee kaase lakkoofsa 22 irraa kaaftee yoo dubbifte koo gadi buutee si agarsiisa 22 irraa kaasee Yesuus garuu du'aa ka'uun ishee koo egaa si agarsiisa. Ishii koo egaa si agarsiisa. Ilaal argitaa asii kaase ilaale maal jedhaa? Ammuma iyyuu immoo waanuma adiisa kadhatte waaqayyo akkasiif kennu ani nan beekaa jetteeniin yoo ati rabbii kee kadhattee jettee rabbiin akka inni waan ati kadhatte kana siif kennu niin beekaa jetteeniin gadi sittee yoo Eenyutu dubbifte eentu maartaata akkana jedheeniin yesuusiin Maartaatu jedhamti. eeyyeen maartaata akkana jedheeni maartaata akkana jedheeniin ilaal kotto gaa gadi sinnee dubbifna bakka lakkoofsa 42 sii dhaqa laal 42 sii dhaqa kunooti. Yesuus ammas of keessatti dhiphate ilaal isatti waaqa jettu ilaal ilaal waaqayyoon Miira keessatti namummaan dhiphate. dhiphachuu danda'a laa? Waaqa. Of keessatti keessoon isaa waaqa naan hin jenne sila keessi isaa waaqa naan hin jenne eeyyeen keessi isaa Gaafa- waaqa naan jettee turte Yesuus of keessatti dhiphatee jiraama keessoo isaatti dhiphatee bar. Yesuus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalchichaa dhaqee awwaalichi holqa Of keessa dhagaati. dhiifama naa godhe. Of keessa Ayyo. gaafa jedhamu mee Eh. yaada keetti dhiphattee jennaan ati nama taatee jirta ta'ee yaada keetti yoo dhiphatte humni ta'e si keessa hin jiru humni yoo addaa kan ati atumti yoo ofirratti hin beekne humni rabbi ittiin si gargaaru tokko dhoksaatti hin jiru sima sana maa kan Inni of keessatti dhiphate sun humnuma rabbiin isaa kenne sana dhiphate miti. lakki akkasuma ta'e nummoon uumaa nama waaqaati Hafuuratti dhiphatedha. Ishi maal saati waaqa ishu mee waanuma inni waaqa ittiin ta'e. Luka saamoo mataa saamoo lubbuu saamoo foon saamoo maal saatu waaqa ishi naaf himishi. Waan inni ittiin waaqa ta'e hojii naaf himishi. waaqummaa inni hojjetutu waaqa isa taasisa. Hojii waaqummaa miti bar waaqayyotu aangoo kenneefii jedha bare hojii ergamoota boqonnaa 2 natti fakkaata. Waaqayyotiyyuu humnaaf aangoo isaa kenne kanaafii uummata Israa'elootaa biratti beekamtii argate jedha bar. Waaqayyooti isaa Waaqayyotu kenne humnaaf jedha. aangoo isaaf laate miti. Eeyyeen. Ofiima isaatiiyyuu sila waaqa sagalee ture sagalichi waaqa ture sagalichi waaqayyoon bira ture sagalichis immoo isa keessa buufate. Waaqayyo humna isa kan waaqaati Yesuusiif jechuudha. aangoo kenne. Ammas wanti nu banne Eh. kar tokko fudhattee kar tokko inni isin kanaaf isin jechaa. Lakki gar tokko fudhadhee gar tokko innis waaqayyo isa kamiin aangoo Yesuusiif kenne waaqayyo lama jira. Hafuuraan waaqayyo ofiima isaatii Baay'ee maaramii keessa buufatee dhalate bifa namummaa uffate. waaqayyootumu Eeyyee. waaquma sadechiif samii uume kanatiyyuu karaa qaama saalaatiin ba'e Maryamiin keessaa. Waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru. Lakki ani waaqayyo waa dadhaba siin hin jenne waaqayyo dachiif samii uumetiyyuu karaa qaama saalaatiin ba'een siin jenne. Laa ilaaha illallah. Waaqayyoodhumatiyyuu karaa qaama saalaatiin ba'ee waaqayyoodhumatiyyuu dhanna qabatee qabni isaa murame. Ammas ilaa kuttee nagaa gatte. Jechuun waaqa Yesuus waaqa miti. Waaqayyoodhumatu dhanna qabate qaama saalaa isaa gaafa irraa muran waaqayyoodhumatu qaama saalaa murate. Namatti siqee nama amansiisuuf nama hubachiisuuf nama fakkaatee bifa namummaa uffatee dhalatee siin jedheera. Duraan namna manaan turre. Amma immoo manaa irraa hundatu. Dura manaan turre hin jedhe Museef hatta manaan turre jedhu Museef waaqayyoota manaan turre. Akkuma ammaa kana warri kaan immoo waan biraa amanu. Galatoome kanaafiyyuu Yesuus waaqa jechuudha. Waaqayyoodhumatiyyuu qaama saalaa murateere waaqayyoodhuma qaama saalaa murateere Luukaas boqonnaa 2:22 irratti guyyaa 8ffaa gaafa ga'e mucicha irraa qabanii qaama saalaa isaarraa muranii jedha. Isa qaama namummaa isaatii muran malee humna waaqummaa isaatii muruu hin danda'anis itti bu'uus hin danda'ani.
waaqummaan isaa eessa jira ishi? Isa keessa jira. Okay, waaqayyoon ishee gaa isa irratti dabarfadha. Waaqayyoon qabanii fannisanii tumanii? Qaama isaa. Qaamni isaa maal isaa ishi maal isaatu waaqa? Humna isa keessa jiru. Humni isa keessa jiru miti kan dhiphataa ture. Humna isa keessa jiru dhiphate jedha kaa waaqayyoon dhiphatee kunoo humna isa keessa jiru dhiphate bara. Dhiphatu humna isa keessa jiru. Hafuuratti dhiphate jedha bar. Hafuurri humna isa keessa jiruumi. Hafuura namummaa isaatii dhiphate malee hafuura waaqummaa isaatii waan barbaade gochuu danda'a. Mee humna kootiin homaa gochuu hin danda'u ka jedhu yoon sii fidee. Ani immoo lafa humna kootiin waa gochuun hin danda'a dhuun fida kan. Ayyee ishee naa fiddaati ishee wal faalleessineerra jechuudha ka akkas taanaani ayyee sii fida ati naa fidda bakka humna kootiin waa gochuu hin danda'ane naa fidda ishee sii fidaani obsi naa obsi sii baasa ishee 30 argaa jirtaa bismillah ilaal maal jedhaa gammee dubbismee mata dureen isaa maal jedhaa? Mata duree bariisi warra afaan oromoo kun duudhii jedha bar jara afaan oromoo mata duree jedheetti dabale malee mata duree hin qabu bardakka amaariffa laale arabiffa laale ingiliffa laale mata duree waan jedhamu isin warra afaan oromoo mata duree ofii keessaniif itti barreeffate malee mata duree waan jedhamu hin qabu macaafne. Afaan oromoo dura hiikame isa wangeela afaan oromoo dura hiikame maqaa isaati. Ingiliffa laane. Maal taate? Maal taa jirta amaariffa dura hiikame? Maal taarta? Afaan oromootti entu hiike macaafa? Saabaati bini. Afaan oromoo jedhaman. Eenyuun hiike afaan oromootti yeroo jammaraatiif kitaaba macaafa qulqulluu? Onisimees Nasiib. Kana waggaa meeqa? Waggaa isaa yaadadhu. Waggaa dhibbaaf wayi. Kanaafuu amaariffa dura jira jedhaan taane googilii sarchi goonu. Mata duree isa kanaan aan baastu. Hin jiru mata duree ishii dubbisilaash. Kunoo Yesuusiif kan dhugaa ba'an. Yesuusiif kan dhugaa ba'an hayyee itti dubbisish. Dubbisik. Eshi. Ani homaa gochuu hin danda'u. Yesuus itti dabalee jedhe kan Yesuusin irraa kaasee dubbisi. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa goorraa. Galatoom Yesuus humna isaatiin waa gochuu hin danda'a? Nam faradaa immoo maa biraan bistaree. Firdiin abbaa koorraa dhaga'ee jedha kaa. Maal taata? Ani humna kootiin waa tokko gochuu hin danda'u. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa tokko gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'eetti nan faradaa. Firdiin ani faradus qajeelaadhaan. Waan inni abbaa kiyyarraa abbaa jechuun maal jechuudha hiikkaansaa? Akkuma sila siin jedhe humna namummaa isaa sanaan waa tokko gochuu hin danda'u garuu humna waaqummaa isaatiin humna isaatu waaqan jennee ati humni isa keessa jiru waaqanaan jennee ati Habiibi. Lafatti firdii irraa harka kaasu maaloo? Firdii irraa kunoo kaasee dhalaan. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u eega jedhe booda abbaa koo irraa akkan dhaga'eetti nan faradaa. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedhe. Ani yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedhe. Ani humna kootiin illee homaa tokko gochuu hin danda'u jedhe. Yaada namummaa isatti nalatee sana duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada waaqummaa isa keessa jiru malee. Humna kootiin jedhaadha. Humni isaa sila waaqan jennee ati humni isa keessa jiru waaqan jennee ati. Yaadicha duukaa bu'uu hin danda'a garuu yaada ofii isaatii isa foonii. Yaada eenyu duukaa bu'uu danda'anne? Yaada isa keessa buufatee jiru. Yaadni isa keessa buufatee jiru yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu bar. Yaada eenyu malee yaada isa na erge. Yaada isa na erge inni isa erge eenyunni? An jalqaba himedheera. Inni isa erge eenyunni?
Humna namummaa foonni isaa sana duukaa yoo Waa'ee humna namummaa siin hin jenne biroo kiyya. Inni isa erge eenyu? Yaada isa na erge malee jedhe. Inni Yesuusin erge eenyunne? Hin beektu nama isa erge? Gamme? Gamme? Abeet. Badu kabbo. Ka isa erge hin beektu ati? Ka Yesuusin erge hin beektu? Ani sassi kaadaan jiru Waaqayyootu isa erge Waaqayyootu immoo isa keessa buufateen jedhe malee. Galatoomi. Waaqayyooti isa erge. Waaqayyooti Isuma Yesuusin keessa immoo erge. Waaqayyootu buufatee jira. Waaqayyooti Yesuusin erge. Gamme. Abeet. Waaqayyooti Yesuusin erge hin jedhe. Humna waaqummaatu isuma keessa jira. Waaqayyootu Maal isa ta'a keessa Maariyaam keessa buufatee Yesuusin eentu erge. Yesuusin eentu erge. Yoo deebise Yesuusumaan eentu ergeedha gaaffiin koo. quraanarraa eenyutu erge? Amma maal taate kana? yoo deebise ergamaa Amma maal jedhamti. taate? Maal taarta? Gammi maal taarta? Kan koo booda iyyuutti deemina kan quraanaa. Yesuusin eentu ergen siin jedhe. Teknolojiya. Gamme. Teknolojiya. Quraana irraa Gamme. deebisiif wangeela irraayis. Siif immoo Waaqayyooti isa erge. In amantaa? Amma. Haa Ustaad Abdii guddisaa. Waa agarsiisaadhaa Ustaad Abdiin. Guddisee bara. Guddisaan hime. Waan wal cinaa qabu jiru hin beekne hin mul'atu. Yeah. Ma mul'ata amma kanattu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Ammaas mee waan kana sirri waan kana dubbisi. Screen badee jira asa telefoona kaya yoo screen cabsitayee bar maal have been circulating about nothing more regarding explanation of the children of American Catholic priest for a long time. These numerous date back to 1950s, where a bishop whim of the dire consequences of mullah. Screen cabaadha ka barreeffamaa tommaa. Okay, asirratti meeqa jala? 115. Yeah, 15 children over a period of 30 amata soddoma keessa ijoollee 150 jechuudha. Ilaalee convicted as a sentence waggaa kudhan in prison and was killed 2 years later. Amata waggaa kudhan itti murteessanii amata lama keessatti du'ennichi waan hidhaatetti jedha. Hoogganaa amantaa kiristaanaa guddaadha. Kajoollee 150 gudeedee Peace sanu ajjeesee Alhamdulillah. gudeedee wanta godhe. Isa kana qofaa miti. Amma tokkoffaa duraarratti kunillee akkasuma fadiixata alkiristaana amma gaa fadiixa qaanii kiristaanaati. Sigalee kunilleen tole. Ammas kanallee tole. Kanallee ni beektanii kana laaqiyyaa dhumaa kana. Kanallee. Okay. Kanas kun olaal Babangida kanas. طيب. Nyata. Okay.
خلاص خنو akka hindi rabbi kadhatu kana taa'e. Isaan kun hundi hooggantoota kiristiyaanaati tokko ijoollee dhiiraati ta'e isaan gudeedan. Mataskaana keessatti. Hin fuunu jedhanii dubartii gudeedan. Guddaan kun faallal guddaan kun faal. Hin fuunu jedhanii kun immoo diqaala ilmoota akka diqaalaa qaba. Kuni ilmoota akka diqaalaa qaba. Sanuu eessa keessatti? Cherchii. Cherchii keessatti. طيب. ما شاء الله. أما يا ما شاء الله يعني خنيس هم فودو جي قرتي ملوخسوم ما قالي ديك على دالي ملوخسوم ما قصد دالا ملوخ سيرا إني ملوخ سيته هوغنا من كريستيانا الدنيا داتي ديك على الرادالي ورا ملوخ سيدا مالي فينا مچافا قصتي خبير باولوس وان جدي توري dubartiin miila maali haadhiitu je miila warra waaqayyoo qulqullaawanii haadhiituuhi. Sigalee amma? Akaan. Kana hunda wanni fide dubbii isa saniiti namicha Phaawulos jedhamu sun. Osoo inni gaafa san miila haadhiitu dubartiin jechuudha baate moloksoitee mataskaana galtee jechuudha baate. Arraan tana salphinni dilli kun hundinuu argamee hooggantoonni isaanii kaan hidhaadhaan kaan waggaa meeqa kaan ajjeechaadhaan duniyaarra hin galanii jechuudha. Fadiihaa isaaniiti. Gurbaan kute. Gurbaan sa'aatii Ustaad Abdiitu yoo baneennaan achuma amneena jalaa kute Ustaad Abdiitu viidiyootti baneennaan. Wanta bara. Duraanis. Humna teetii miti mujoksom gurbaani waan akka takka na dabbaree waan irriba na fideewu. Irriba na fideewu. Inni Waaqayyoof Yesuusiin adda baasee hin beeku beektanii. Ganaa Waaqayyoof Yesuusiin adda baasan yoo isa barsiisani malee Waaqayyoof Yesuusiin adda baasee hin beekunni. Hin beeku. Waaqayyo dachiif samii uume kanatiyyuu karaa qaama saalaatiin dhalate jedhoo isinii jedhu xiqqoo ishee minna man qabu. Beesinutti yaada. Rabbiin dachiidhaaf samii kana uume yeroo inni qaama saalaa keessaan dhalate siin jedhanu yaani jechuun saalfiin xiqqoon ittiin dhaga'amu. Mee rabbii guddaa kana yeroo qaamni dubartii baatee isiniin jedhan. Beetti yaada. Onnolaal. Dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'aniititti caafamtu barri ishee waggaa 60 hin ta'in duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkicha kan turte haa taatu garuu ammaan tana hojii gaarii hojjechuu isheetiif ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif keessummoota simuu isheetiif warra waaqayyoof qulqullaa'aniif miila dhiquu isheetiif. Warra waaqayyoof qulqullaa'aniif miila dhiquu isheetiif. Maal taati? I don't know. Laal warra rakkatan gargaaruu isheetiif karaa hundumaan hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun ishee irra jiraa je. Ishee irra jira gaajo warra miila waaqayyoof qulqullaa'aniif miila haadhiitu je. Galgala bobboo. Bishaan danfistee baarreen neeyitee bobboon neeyitee soogidda keessa buuftee sun booda immoo mee bareedaa kiyya miilaas qabiyyaa warra waaqayyoof qulqullaa'e taap gooti jechuun miila. Gaafa miila taap godhamu maaltu eegama? Sun booda maaltu eegama? Hunnoo akkanaa kanaatu as ba'aa jechuun rakkattoota gargaartuu jedhamti. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyoon jajachuu malee wanni hafe hin jiru. Haleluuyaa. Kunnodha. Ulii haleluuyaa waaqayyumaan faarfachuu. Haaka isaa kana fa'a
diqaalaa dhaluudhaa fi dabalataan akka ta'an hoggaa dhaban ijoollee 150 gudeeduu qofaadha kun. Akkaasi. Bareedaadha abbo. Aboo mana eenyu bana namni banu jira? Kanadha. Ustaaz daddabaartaniiti kana Ani halkan zaa torba na bira ganama zaa subiitiin deema dalagaa. Yeeta abbaatu.